Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtan itti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'aan sun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti nu wajji turan affeerraa keenya kan biiftuu Oroodha keessan wajjin tura. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo darbu. Oduun kun oduu baay'ee miira nama tokko oduu gaddisiisaadha. Oduu gaddaati. Lola Saawudii fi Huutii gidduutti deemaa jiru lammiileen Itoophiyaa hedduun daangaa Saawudii fi Yaman gidduutti haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamanii hedduun immoo madaa'uun dhagahamee jira. Oduun gaddaa inni biraa inni kunis kan miira nama tokko bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti humnoonni mootummaa barsiisaa tokko manaa fuudhanii reebicha erga irratti raawwataniin booda lubbuun isaa dabree jira. Oduun gaddaa inni biraa lixa shaggaritti konkolaataan garagaluudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Yoo xiqqaate namoonni 40 akka du'an odeeffannoon naannawa sanirraa baate ibsitee jirti. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo cololuqaa argadhe jedhee jira. Guutuu oduu kana isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten. Kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten kaabni Itoophiyaa haleellaa wal irratti raawwatuuf rasaasa takka dhukaasuuf sa'aatii 11ffaa irra jiran jedhamee jira. Gareen TPLF Dabreziyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu yookaan durfamu fonqolcha mootummaa yeroo naannoo Tigraay irratti raawwatuuf qophii isaa akka xumure dubbatamaa jira. Gara biraatiin immoo bulchiinsi yeroo Tigraay ajajoota waraanaa ol'aanoo 3 hojiirraa dhaabuu xalayaadhaan akka beeksise odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Ganamoo Bariisooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lola Suudii fi Huutii gidduutti deemaa jiruun lammiileen Itoophiyaa daangaa Suudii fi Yaman gidduutti haleellaa irratti raawwatameen hedduun ajjeefamanii hedduun madaa'uun dhagahamee jira. Haleellaa irratti raawwatameen lammiileen Itoophiyaa keessattuu ilmaan Oromoo hedduu lubbuun isaanii baduun dhagahamee jira. Lola Saawudii fi Yaman gidduutti deemaa jiruun haleellaa tibba kana Suudii fi Yamaniin ol irratti raawwataa jiraniin gidduu isaanitti lubbuun lammiilee Itoophiyaa keessattuu kan ilmaan Oromoo hedduun galaafatamuu odeeffannoon garasiirraa bahe ibsee jira. Haleellaa meeshaa gurguddaan irratti raawwatameen ilmaan Oromoo hedduun kan galaafataman yoo ta'u guyyaa kaleessaa qofa namoonni 8 akka awwaalamanii fi kanneen reeffa isaaniitu hedduu kata'an kaasuun akka hin danda'amin odeeffannoon naannawa sanirraa bahaa jiru ibsee jira. Haleellaa irratti raawwatameen kan dhuman hedduun isaanii reeffi isaanii osoo hin ka'in dirree irratti hafee jira. Hedduun isaanillee madaa'uudhaan miidhaan guddaan kan irratti dhaqqabe hedduudha jedhamee jira. Taatee oduu gaddaa biyya keessatiin immoo Barsiisaa Daawit Baqqalaa jedhama. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti mana jireenya isaatti galgala tiikni mootummaatii fi hidhattoonni gandaa fuudhanii buufata poolisii bulchiinsa magaalaa Burraayyuu geessanii achitti rasaasaan rukutanii boodarra baasanii kiliinika buufata poolisii cinaa jirutti balbala irratti gatan. Sana booda namoonni naannawaatti fi maatiin hordofuudhaan kaasanii wal'aansa fi hospitaala ol'aanaa Abeet jedhamu geessanis turtii guyyaa 3 booda lubbuun isaa dabree jira. Fayyuu hin dandeenye kana dhiyeesseeti kana baqateeti ilmi namaa lubbuu isaa qaalii bakka bu'aa hin qabne rakkoodhaaf saaxilee dhabaa kan jiruuf. Biyyattis jiraachuun rakkoo ta'ee biyyaa bayaanis jiraachuun hin danda'amne. Kanaaf namni baqatee du'a simate. Kanaaf baqatee du'uu filate. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Garuu ta'ullee haala kanaan lubbuun namaa badhirratti galaafatamtee reeffi namaa badhirratti hafurra duutti biyyumaan toltee biyyumatti waan ta'an ta'uun akka filannootitti osoo ilaalamee ilmi namaa karaa faallaa ta'e kanaan deemuu baatee deemee lubbuu ofii galaafatuu baate yookaan halaakuu baate waan tokkodha. Kuni Oromoon walii dhaamuun ilmaan namaa karaa hin taane kanaan deemtanii lubbuu keessan of hin galaafatina. Yeroon rakkoo baqatanii rakkoo keessaa ba'an dabree jira. Yeroon ammaa kan rakkoo baqatanii rakkoo itti caalutti seenanidha. Ilmaan Oromoo kana hubadhaa.
biyyaa ba'uu irraa of qusadhaa. Keessattuu karaa lukaatiin kallattiin amma ilmaan Oromoo ittiin deemanii lubbuu ofii galaafataa jiran kun baay'ee waan hin eeggamnee fi ta'uu hin qabnedha. Karaa kanaan deemuu dhiisaa, kun dhaamsa kenna. Lubbuu teessaniif gatii kenna. Akka biiftuu orootti kana isinii dhaamnee jirra. Maatii firoottanii fi hiriyyoota warra du'aniif jajjabina hawwina. Oduun gaddaa inni biraa balaa tasaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu badee jira. Shawaa Lixaa aanaa Dandiitti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu kan bade yoo ta'u, aanaa Dandii naannawaa bosona Cillimootti balaa konkolaataa mudate kanaan namoonni 40 ol lubbuu dhabuun dhagahamee jira. Walumaa galatti warra biyya keessa fi biyya alaatti lubbuu isaanii dhabaniif maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu jenna. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamar keessatti ugguramanii turan gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamar keessatti haala rakkisaa keessa turan 32 gara biyyaa deebi'uun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Lammiileen Itoophiyaa 133 ji'oota hedduuf Maayinaamar keessatti erga ugguramanii booda gara Taayilaand ce'an keessaa kanneen 32 ta'an bitootessa 10,2025 guyyaa har'aa jechuudha biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Akkasumas gara biyyaatti deebi'uu isaanii imbaasiin Itoophiyaa Hinditti argamu beeksisee jira. Lammiileen 43 ta'an biroo immoo har'a halkan ni deebi'u jedhamee eeggamaa jira. Imbaasichi lammiileen Itoophiyaa 58 biroo Taayilaanditti iddoo tursiisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsee jira. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa biroo Maayinaamar keessatti haala rakkisaa keessa jiran karaa Taayilaandiin gara biyyatti deebisuuf karaa imbaasii Itoophiyaa Jaappaanitti argamuun carraaqqiin taasifamaa akka jiru odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ibsee jira. Oduun itti aanu manni barumsaa mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa magaalaa Soqoxatti ijaare xumurame jedhamee jira. Naannoo Amaaraa magaalaa Soqoxatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifaa boru deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarame marsaan jalqabaa xumuramuun wal harkaa fuudhinsi taasifame jedhamee jira. Manni barumsaa kun baajata birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 kan ijaarame ta'uu odeeffannoo waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ba'e ibsee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa Salaaleen bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatuu fi itti milkaa'uu beeksisee jira. Tarkaanfiin inni duraa fudhadhe jedhe milishoota bakkoota garaagaraatti uummata rakkisaa turan irratti yoo ta'u, tarkaanfii fudhate kanaan milishoota miidhaa guddaa uummata irraan gahaa turan qaamota garaagaraa masakanii uummata irratti badii garaagaraa raawwachiisaa turan miidhaa guddaa hangana hin jenne uummata irratti dhaqqabsiisaa turan irratti tarkaanfii akka fudhate beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa tokko tura aanaa warra jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiitti tarkaanfii milishaa ijibbaachisaa jedheen tokko irratti fudhateen adaba itti godhee jira. Addunyaa kanarraa godaansisullee beeksisee jira. Maqaan isaas Lashii Baqqalaa kan jedhamu yoo ta'u, inni biraa immoo iddoo biraatti adabbii isaaf maluun adabe kan jedhe isa milishaa addunyaa aagaa kan jedhamuuti. Isa kanas akkuma kaanii adabbii itti kenneen addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Oduun injifannoo inni biraa wobboon zoonii lixa Oromiyaatti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Gurraandhala 10,2025 har'a jechuudha barraaqan haleellaa mooraa mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Maaxaa keessatti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa kan godaansisee fi hedduu madoon akka adabe beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatus ibsee jira. Haleellaa mooraa kanarratti raawwatameen achuma aanaa Sayyootti kan argamu mooraa waraana biroo keessaa waraanni mootummaa baqatee yaa'ee baqatuun dhagahamee jira. Achuma aanaa Sayyoo mooraa ganda Eeshoo keessa kan jiru waraanni mootummaa haleellaa mooraa kaan irratti raawwateen baraguudhaan
mooricha gadhiisee baqatuun dhagahamee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen kaaba Itoophiyaatti haleellaa walirratti raawwatuuf sa'aatii 11ffaa irra gahamee jira jedhamee jira. TPLF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu mootummaa Eertiraatiin deeggaramee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irratti fonqolcha raawwatuuf qophii isaa akka xumure dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gara biraatiin immoo bulchiinsi yeroo Tigraay ajajoota waraanaa ol aanoo 3 hojii irraa akka dhaabe dhagahamee jira. Xalayaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaatiin barroofte Birgeedar Jeneraal Meegbee Hayilee, Birgeedar Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi akkasumas Meejar Jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis hojii irraa dhaabuu ibsitee jirti. Ajajoonni waraanaa Tigraay hedduun gartuu garee Abbut kan Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuun kan deeggaran ta'uu fi mootummaa Eertiraa waliin hidhata yookaan hariiroo uumuun faallaa bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay akka dhaabbatan beekamee jira. Walumaa galatti gareen TPLF kan Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Eertiraa deeggaramuun bulchiinsa yeroo Tigraay diiguudhaaf qophii isaa akka xumure dhagahamee jira. Kana qofas osoo hin taane hidhattoota faannoo waliin ta'uudhaan yookaan waliigaltee uumuudhaan waliin ta'uudhaan hanga Finfinneetti fuulla'uuf hojjetaa akka jirus yookaan karoora akka qabus beekamee jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwi kenna. Nagatti nu turan.